kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قوتوني كينا يرود إيران بود من هيدا ويانا كيسا ويار دابهاني الحمد لله رب العالمين kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته oduuwwan keenya guyyaardhaa akka lakkoofsa biyya keenyatti gurraan dhala torba bara 2010 guyyaa roobii guyyaardhaan qabee qabannee dhiyaannee jira oduu kana kan isiniif dubbisu ana bulees keessan Hamzaa Booranaati alhamdulillahi rabbil aalamiin qulqullaa'u dhabuu sagalee kootiif irra deddeebi'ee hawaasa koo dhiifama san gaafadha sagaleen koo akkanaaf qajeeluuf du'aa keessanii na hin dagatinaa miseensonni koreewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaaf obboleewwan isaa waliin hidhaarra turan guyyaa har'aa hidhaarra lakkifaman alhamdulillahi rabbil aalamiin miseensonni koreewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaa Ustaaz Ahmediin Jabelii fi Ustaaz Ahmed Mustafa akkasumas obboleewwan keenya isaa waliin hidhaarra jiran Ustaaz Muhammad Abaate fi obboleessa keenya Ustaaz Khalid Ibrahim guyyaa har'aa mana hidhaarra bahanii jiru mootummaan abbaa irree wayyaanee hidhamtoonni 746 himannaan isaanii addaan cite kaan ammoo dhiifamaadhaan mana hidhaarra akka ba'an murtee dabarsee hordofuudhaan guyyaa har'aa ustaazonni keenya hiikamanii jiru hawaasni muslima biyyattii gaafii mirgaa dhimma amantii isaa ilaallatu gaafii ifaa bilisaa fi salphaa ta'e sadii kaasuun akka mootummaan deebii qixaa itti kennuuf koreewwan filachuudhaan bakka bu'ummaa guutuu kennuufiin akka isaan furmaata barbaadaniif gara mootummaatti wayitaa ergutti mootummaan nama nyaata wayyaane bakka bu'oota hawaasa muslimaa ukkaamse hidhuun dararaa fi miidhaa hammana hin jedhamne isaan irraa gahaa akka ture ni beekama koreewwan fala barbaaddu kunniin erga hidhee boodasii waggoottan 4 oliif murtee tokko malee mana murtii gaarot deddeebisa erga ture bod adabbii hidhaa waggaa 7 hamma waggaa 22 irratti dabarse akka tures ni yaadatama mootummaan abbaa irree wayyaanee koreewwan keenya irratti murtii adabbii waggaa 7 hanga 22 eegaa dabarsiteen booda koreewwanii fi obboleewwan isaa waliin hidhaman kanneen galme tokko jalatti himataman keessa garii hiiktee garii immoo mana hidhatti hambisuun dararaa cimaa irraan gahaa akka turte gabaasa turuun keenya ni yaadatama haa ta'u malee qabsoo hadhaawaa uummanni keenya taasise miseensonni koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa fi obboleewwan keenya isaa waliin hidhaarra turan hiikamu danda'aniiru alhamdulillahi rabbil aalamiin kanaan dura mootummaan abbaa irree wayyaanee bara 2007 fi bara 2008 xumura waggaa irratti miseensota koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa 18 wajjin hidhaman keessaa 14 hiikuudhaan 4 immoo kanneen manneen hidhaa keessatti hafan guyyaa har'aa hiikamaniiru alhamdulillahi rabbil aalamiin hiikamu koreewwan keenyatti kan gammannu ta'us gaafiin hundee hawaasni muslimaa kaase tokkolleen hanga har'atti deebii waan hin argatiniif qabsoon cimee kan itti fufu ta'uu asumaan dhaamsa keenya dabarsina gootota keenya baga maatiif uummata keessanitti dabalamtan baga gammaddan baga gammanne hawaasni keenya kaaba kibbaan bahaadhaan biyya keessa biyya alatti dhimma koreewwan keenyaaf ganamaaf galgal quudhitanii dhimmamtanii dhibamtanii irra dhukkubsataa turtan hundi keessaniyyuu ishoo baga gammaddan kinoo koreewwan keenya ganamaaf galgala gaafataa turtan guyyaa har'aa nuuf hiikamaniiru baga gammaddan baga walumaan gammanne hayyoota keenya isinillee baga mana hidhaarraa nu baatanii keessattuu maatiiwwan koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa ganamaaf galgala ifadhee osoo hin jedhin waggoottan 5 darban kanaaf manneen hidhatti manneen murtiif akkasumas mana hidhaa qaallittiif qilinxootti deddeebi'uudhaan nyaata dhaqqabsaa turtan hundumtu keessanu ishoo baga gammaddan ifaaja keessan kan ifaaja turtan rabbiin isinirraa akkasumas ijoolleen koreewwan keenya baga gammaddan abbootiin keessan isiniif hiikamaniiru maatiin hawaasni muslimaa fi uummanni biyya keenya hundi baga gammaddan baga walumaan gammanne jechuu barbaanna guyyaa har'aa ustaazonni lakkoofsaan hedduu ta'anii fi ulamoonni hedduu fi akkasumas gaazexeessitoota fi uummanni biyya keenya amantiilee adda addaa hordofu ustaazota keenya kana simachuudha fi naannoo mana hidhaa qaallittiitti argamuudhaan simannaa akkaan bareedaa taasisaa oolaniiru gootota keenya guyyaa kaleessa manneen hidhaarraa hiikaman obbo Baqqala Garbaa fi waahillaan isaaniif guyyaa har'aa magaalota adda addaa keessa simannaan akkaan bareedaa taasifamaa oolee jira keessattuu magaalaa Adaamaatti obbo Baqqala Garbaadhaa fi simannaan akkaan bareedaa taasifamaa akka jiru beekamee jira magaalota adda addaa irraati qeerroowwan konkolaataa qabachuudhaan simannaa goota kanaadhaa fi magaalota adda addaa irraa buqqa'uudhaan magaalaa Adaamaa guutanii akka jiran beekamee jira guyyaa har'aa magaalaa
imala nadaama qeerroodhaan babbareeddee oolte jirti. Bifa wal fakkaatuudhaan simannaan obbo Dejeneetaaf naannoo sabatatti taasifame akkaan bareedaaf dinqisiisa kan ta'e yommuu ta'u sagantaa kanarratti qeerroon kutaalee adda addaarraa argamuudhaan goota kanaaf kabaja malu hunda kan kennanii fi sagantaa kanarratti Piroofeesar Mararaa Guddinaan argamuudhaan haasawas akka taasisan beekamee jira. Guutuu odeeffannoo isaa qophii idilee keenyaarratti booda walitti deebina. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa baga gammaddan baga waliin gammanne oduun keenya yeroo ammaaf qindeeffannee qabannee dhiyaanne kana fakkaatu qophii idilee keenya guyyaa har'aatiin booda irratti walitti deebina. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.